Namni mee akkamitti ilmoo fi dahee gataan jedha. Namumti dahee ilmoodhuma ofii akkamitti gata. Kana amma kan inni isinii qabadhe dhufee akkuma miidiyaa kanarratti argaa jirtan hundi keenya iyyuu walumaan akka argaa jirru haati tokko biyya Suudi Arabiyaatti mucaa dhiiraa maal fakkaatu deessee gattee bokkaan immoo roobaara lafti qorraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Fadiilaa Kamaal jirra jirtu akkamitti nagaa keessanii isin jechuu barbaada. Akkasumas hashamaa harka fuunii hordoftootaa fi kabajamtoota obboloota koo warri amantaa miraa hordoftan illee kan waliin hojjetaa jirru. Nagaan isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti rabbi nagaan nu haa godhu hunduma keenya isin jechuu barbaada. Akkasumas viidiyoo kana ilaallee walitti adeebinu maaliif haadha ilmoo ofii deessee ciniinfattee ilmaa sana ilma bareedaa sana karaa gubbaarratti gattee kadhatamaattu kana hundi keenya iyyuu waliin argineera natti fakkaata miidiyaa irratti deemaa jirutti mee viidiyoo ilaallee walitti adeebinu isiniin jedha isin jechuu barbaada buleeyyan kiyya. أخواتو إلمو حنان مخيتي في هرما إرا حرمت خنا هرمة الله وبركاته الشما ورموتين يككالي خنو مجاخين يخدين قد تاريكو جنين أرلي مقالي راججيرني جرب بلال إن شاء الله ربي بلال سها قدو خلفا أركني هاتي لفا أركتيس ليلون إسيتنا تنافو يا هذا مجاخنا دلتين وانت كسر راهين فين أخواتو إلمو أنا اللي بلاشي أفادا بلاشي من اللي بلاشي المونتون حنان هذا في أخواتو إلمو حنان مخيتي في هرما إرا حرم تخنا هرما أنني رامور تخنا خربيني يسن دوركتين أتيسا دوركت خنا خوبا سيادتي أي خوف ردو فرتلي والله بكذلتو هيادين أنا مجاهيادين حفادا مجاهات مجمر راو هيادين لبو متيتين خوتو حنانا خنيف حنانو مخيف فيناف على قاب خنو قرانو ددبينيت تنايجا خوتو تطرفو خنو لالمي مجاهد كنت أسوي تماريني وفجأة Egaa mucaa bareeda kana argitanii jirtanii mucaa daa'imaa reefu dhalatu haati tokko Suudi Arabiyaa keessatti gattee achi marsaa tokko argamee ammas itti waamamtee fudhattee kaatee hammallee lammataa makiinaa gidduutti gattee badde jedhanii namni tokko akkamitti ilmoo ofii dahee ilmoo dahuu jechuun baay'ee tokko addunyaa kanarraa wanti akka ilmoo keetii yookaan akka ilmoo dhala keeti jaallattu hin jiru. Dhala jechuun kennaa rabbii namaa kennee sila dogongoraan illee yoo argatte isiitutti gaafatamte dogongora sanatti. Garuu daa'imaa bareedaa akkanaa daa'imaa waa tokko hin beekne duudaa kan himachuu hin beekne kan dubbachuu hin beekne garuu maali ciniinfattee deessee moo sila akkamitti dhugaa hedduu tokko nagarrame itti aansuun warri kadhataa jiran immoo daa'imaa guddisuudhaan rakkatanii ati haadhummaadhumaa itti kottu haadhummaadhumaa itti dhiyaadhu malee hafaasaallee aannan isaallee manillee hundumlee bilaasha ati daa'ima hanaanuma qofa kennii fi harmuma qofa hoosisii daa'ima kana guddisii jedhaaranu garuu isiin waan hawwaattuu miti bootaan isiinlee itti deessee minaaminii deessee kaate akka baddellee obboloonni kan dubbatan jiranii kan miidiyaa kanarra deemaa jiru maaliif jennaan ilmi namaa tokko rabbiin dogongoraa guddaadha daa'ima yookaan akka amantaa seera amantaatti illee amantaa kam keessattuu daa'ima ituu nikaa waliin godhatin yookaan ituu waliin fuudhin godhachuun argachuun dogongoraa haa ta'u malee daa'imni dhalate kun rakkoo wanti tokkollee inni badii tokkollee hin qabu daa'imni kun duudaadha waa hin beeku namni muharraa eessaan daa'ima argadhu idimeen keenya biyya namaatti dhumee jedhamee boohamaaraa hamma daa'ima gosii kana daa'ima bareedaa kana argattee karaa irratti makiinaa sanuu makiinaa jalatti awwala bakka zibaalaa keessee deemte bakka zibaalaatti gattee tiyaan sun immoo makiinaa gidduu gaafa lammaffaa immoo makiinaa gidduu keessee deemtee jedhanii wallaahi hedduu nama gaddisiisa jarri qabanii mucaa kana ofitti qabaaranii garaan ormatunuu kennuu jibbee kottuu deebii ilmoo kee guddifadhu miidiyaadhaan lallabaa jiranii wallaahi namni ilmoo nama ani ilmoo ofiitii miti ilmoo namaayyuu akkamitti namni
akkamitti ilmoodhuma namaa karaa irratti gatee bira dabarfataa ilmoo ofii deessee miti. Wallaahi amma kun mucaan daa'imni bareedee aannan dhugaa maashaallah tabaarakallaa rabbiin haa guddisu. Nuti yookaan safaraatti kennina jedhanii bakka isiin kadhataaran jechuudha. Obboleeyyiin keenya warri kararaa fudhan rabbiin jazaa jiraa haa kaffaluu fi garuu namni tokko haadha ofii haadha ta'ee haadha keessaa bahee guddate haati keenya maaliin nu boosire erga akkasitti gatuu ta'e. Nuti maaliif ilmoo keenya boonyallee erga akkasitti ilmoo daa'ima gatanii dhalanii kaanii gatuu ta'e. Nam tokko honkaan jechuudha honkaan garaa ciniinnaan iyyuu akka inni gizee garaa nama ciniin iyyuu sada ilmoon namni fayyaan tokko namni fayyaa keessaa bahee gatuu miti. Garaan ciniinnaan iyyuu gaafa si qabdee jechuudha. Hedduu akkasii lubbuun namatti furtu wallaahi hundi keenya namni garaa dhukkubsate hin beeknaan guyyaa tokko dheengaddaa halkanuma gaafa kam akka ta'e dagadheera torbeedhuma kana keessaa wallaahi garaan na dhukkubee jechuudha halkan akka waan ilaa akka kwaasina keessa akkasitti miccarrataaru jechuudha uffaa maatsanii kiyyatti nagalee hedduu na dhukkubee halkan tokko jechuudha hanga sa'a tokko wayii bakka ana ofuma beeku isaa na keessa deema jechuudha waa wayii harkiseen ture waan ulfaataa wayii sababa sana ta'ee sababa biraa ta'ellee hin beeku isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu namni akkamitti ilmoo dahee ka'ee ilmoo ofii gataa. Akkamitti ilmoon gatamti ilmoon dahamtee kaatee akkamitti gatamti kan jedhu wallaahi anaafi yaada guddaadha. Wallaahi bakka injira mitiiri akkamitti namni akka gochuu danda'a kan jedhu jechuudha. Maaliif haati keenya nusa guddatee sadarkaa kana geeyyuu haadhotiin keenya hedduu nu dhamaa jiran jechuudha. Hedduu nu rakkataaranii ilmaan keenya yeroo addaa biyyi namaa nageenya hin qabne gizee akkasii baay'ee nu rakkataaran jechuudha. Maaliif nuti jira daa'ima jechuudha ammallee nullee daa'ima qabna kan qabu jira kan hin qabne nu keessa jira garuu nuti ammallee jira daa'ima taane jirra jechuudha. Garuu kun har'a daa'ima waa tokko hin beekne duudaa rabbii kan borii irraa rabbii amma isiin sammuudhuma fayyaa taatee jiraatti. Dhugaa wallaahi baay'ee nagarrame ani miidiyaa kanarratti daa'ima sana argu guyyaa meeqa bubbulee namaan argaa jira. Sammuudhuma sii fayyaa taatee jiraatti namni akkamitti daa'ima ofii gataa. Itti yaadde dhiite garuu meenuma takataatallaan gadhumaa hedduu miidiyaan kun torbee kana waan addisii nuu qabatee dhufaa jira. Baay'ee tokko nama jibbisiisa. Wallaahi nama jibbisiisa akka kiyyatti ana na jibbisiise maaliif jennaan namni inni kaan gadi bahee waqa buleessa qoqqasaa inni kaan haadha waqasaa subhaana wa ta'ala wallaahi baay'ee nama jibbisiisa wanti miidiyaa kanarra deemaaru. Kanaafuu jennaanii namni tokko har'a dhala keechuun kennaa rabbiiti. Ilmoo jechuun midhaan onneeti jedhee Abdurrahman Husseeni. Ilmoo jechuun dhugaatti midhaan onnee keessaati. Midhaan onnee waan caaltu natti fakkaatti ilmooni. Ilmoo jechuun hadhaa ani daa'ima qabaa. Daa'ima rabbinaa kenne daa'ima tokko qabaa. Intala durbaa qabaa. Wallaahi amma gaafani isiirraa fagaadhee waggaa kana hunda taa'u kan nama mana namaa keessatti kan nama argu ankoonatti dhagahama jechuudha. Kan isan irraa fagaadhe isa hamma deessee gatuutii miti jechuudha. Daa'ima dahanii gatuu miti. Gaafa bakka isa amma waggaa kana hundarraa fagaannee teenyu namni daa'ima qabdan hin beektanii waggaa kana hundarraa fagaannee teenyu wallaahi ani eegasii gadi ba'ee waan hin daa'ima kiyya toldee buunse gadi ba'ee jechuudha. Waan hin daa'ima kiyya toldee buunse warabbii kiyyatti hin kakadha. Garuu har'a kuni har'a baay'ee tokko nama jibbisiisa gaafa isiniin jedhu isiin ilmoo ituu qabduu deessee kaate rabbi kenninaanii fi yookaan guddisaa yookaan immoo bakka hin jira mitiree wallaahi maaliif akka ta'e hin beeku namni akkamitti ilmoo ji'a 9 garaatti baadhatee ka'ee ji'a 9 garaatti baadhatee ka'ee akkamitti ilmoo ofii gata jechuudha. Akkasii nama of kolchaa dhiifamaa bilbila gidduutti waa wayii barreessuu dhaqee koomentii ijoolleedha. Kanaaf iyyuu jennaan namni namummaa qabu namni nama ta'e lubbuun keessaa dhahattu daa'ima hin gatu. Daa'ima akkuma namni kan namaa yoo karaarraa fuudha. Daa'imni waa hin beektu. Wallaahi ani gaafan daa'ima sana argu garaana nyaate wallaahi. Ituun ofii kiyyaa fayyee akka waan biyya kiyya jiru yookaan mana bilisa wajiruutuun fayyee ofii argadhe fayyee guddifadhe na jechisiise. Maaliif har'a yookaan jarsuni biyya ormaa keessa jiranii geessanii baasii yookaan immoo safaaraadhuma biyya sanaa yookaan immoo mootummaatti isa rakkabuu danda'anii
kuni borii dhala isaa haati isaa eenyuun akka ta'e hin beeku daa'imni gaafa guddate rabbi guddisee abbaan isaa eenyu akka ta'e hin beeku garuu haadhas akkasii machuun harummaa akkasii machuun akkam rakkoon akkamii si mudate rakkattee illee erga rakkoo dogongora kanatti galtee rakkattee illee hojjettee jiraachuun dandeessi jechuudha garuu har'aa daa'ima miskiina kana daa'ima kana baaftee bakka irratti gattee deessee sila gaafa deessu maal seetee deessee har'a bakka irratti daa'ima gattee deemti. Bor rabbiin hin jiru si fakkeessa moo kan immoo yookaan dhalan godhadha sichi jette yookaan immoo rabbiin dhala sana isii godhachiisuu dhiisuun hin mala yoo sammuu fayyaadhaan mucaa daa'ima kana goote rabbi si haqa jecha daa'ima sitti si adeemsu jennaa rabbi sammuunis immoo fayyaan taane immoo rabbi si haa fayyisu jenna bileessa obboleeyyan kan koo viidiyoon kiyyaa hanguma kana hanga dhumaatti viidiyoo kana ilaaluudhaan laayik sabskiraaybii yoo isinitti illee yaada keessanii fi komii qabdannaa barreessuudhaa fi akkasumas nama Riyootan keessanii shirnaa godhaati yimee walaafir wal haa guddifnu isin jechuu barbaada hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isin jechuu barbaada.